السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني أولتني جرتو فيا كيسني. الله أكبر، تكبير تكبير تكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله بقى تكون مجد مجيس. الله أكبر والله. نمني لبوتي ينجر، نمني فيا قب يو فقات اللي هنما والأرقى غاف ربي جد إيجتشودا. مجان كوني abbaasaa waggaa 21tti abbaa koo argadhee jedhe. Wallaahi ustaazaa kana jechuudha. Maashaallah tabaaraka rahmaan. Baga rabbiin si gammachiise, baga ija keef ija abbaa keellee rabbiin ol si agarsiise. Wallaahi abbaa kee rabbiin kanaan si ga'e. Wallaahi har'a abbaa kee kana ija keef ija abbaa kee kana waliin si agarsiise. abbaa kee rabbiin umurii siif haa dheeressu, siinis walumaan inshaallah. Maashaallah tabaaraka rahmaan. Wallaahi namni fayyaa qabu, namni rabbiin umurii isaa dheeresse hin fagaata malee hinuma wal argaa jechuudha. Abbaan illee ilmoo argachuu isaatti kun akkuma kanaan gammadee jira. Mucaan illee abbaa isaa argachuutti har'a akkasitti gammadee jira. Abbaa yoo jedhanii tokko gizee tokko wallaahi gizeen irra jiru natti fakkaatu beektanii. Ani iddeen abbaa koo dhabeetti waan hundaa dhabe. Wallaahi laazim abbaa jechuun waan qalbii isinitti hin fakkaatina warri qabdan. Wallaahi abbaa jechuun waan qalbii tokko isinitti hin fakkaatina. Warri abbaa keessan rabbiin umurii isinii dheeresse abbaan keessan isinii jiru. Wallaahi otoo jiruu hanka bakka badha. Otoo jiruu dhugaan isinitti himama. Yoo namni fakkeenyaaf namni abbaa hin qabneef namni godaanaa karaarra tokkodha. Dhugaa rabbi. Wallaahi gizeen abbaa qabu jechuudha. Ani waan hundaan qabaa. Waan baay'ee wallaahi kabajaa ani qabu. Waan hundaa kanan qaba gizeen abbaa qabutti. Bakkan immoo abbaa dhabeetti immoo jechuudha waan hundaa dhabee jechuudha. Dhugaa rabbiin isinitti hima wallaahi fakkeessuu miti kun rabbii kanan arga. Eddeen abbaa dhabeetti waan baay'een dhabe jechuudha. Abbaan qalbii miti. Abbaan hammaatee isinirraa jiraatu. Maali wallaahi isinii godhe isinii gochuu dhiises rabbiin isinirraa haa jiraachisu abbaa. Wallaahi yoo abbaa haadha obboleetti jedhu miti. Haadha keef abbaa keerraa kan darbe kanuma marartuu iyyuu hin qabdu. Wallaahi anas isiniin jedhe dhugaa wantan argeeruufidha. Miidhamni keessanii haadha keessan hangubuu jechuudha. Rakkinni keessan abbaa keessan kan gubu jechuudha. Kanarraa kan hafe waan tokkoyyuu rakkattee, dhibamtee, dhukkubsattee nama tokko namni haajaa isinirraa qabu hin jiru jechuudha. Bakka abbaa kana immoo ani bakkan abbaa dur maaliin jedha isinitti fakkaate. Yoo nama laalu ijoollee baay'ee jira akkasuma abbaa kan dhabaniiranii jechuudha. Abbaa dhabanii akkasuma bakka akka nama sammuu jechuu eenteeru ijoollee baay'ee wallaahi biyya keenyatti jechuudha. Gizeen akkas ilaalu yaa rabbii koo akkamiin abbaa dhabanii jiraatu. Yaa rabbi akkamiin abbaa koo dhabee guyyaa tokko bulaa jedhaan. Dhugaa rabbii wallaahi akkas jedhee ofitti odeessa ofuma kootiin akka waan namni nama irra jiru. Garuu immoo gaafa giddii jechuudha. Hinuma dandeessanii hinuma teessu gaafa dhufe jechuudha. Hin dhufiin bichaa gaafa dhufe hinuma fudhattu waan hundayyuu. Ani immoo bakka abbaa koo dhabeetti waan baay'ee dhabee qabeenyaallee waan abbaa koo dhabuutti ani jechuudha. Mana ijaare 4 dhabee jira. Waan abbaan koo narra jirutti ani giiftii tokko. Yoo abbaan koo jirutti ana malee namni hin jiru addunyaa kanarra. Wallaahi ammoo abbaan koo du'ee daqiiqaa tokko ji'a tokko tongaa'e waan gola arbaa keessatti rakkachaa ture. Waan gola arbaa keessatti adagaa argaa ture. Daqiiqaa tokko abbaan koo narraa du'ee ji'a tokkotti mana 4 dhabee jechuudha. Wallaahi maaliif isinitti fakkaatu yoo abbaa mannu utubaa maleen dhaabatu jedhumti sirriidha. Abbaa yoo qabaatte waan hundaa qabdu. Warra abbaa qabdan abbaa keessa rabbiin umurii isinii dheeresse qabadha. Yoo sana jechuudha. Halagaan illee yoo abbaan isinirra jiraate sin kabachi sirriitti wallaahi yoo sana sin malee namni hin jiru. Kabajaa sin qabdan ulfina sin qabdanii jechuudha. Abbaan qalbii fakkaata. Akkam ta'ee dhabaa. Akkam ta'ee ni jiraatu waan jedhe gaafa natti dhufe biyya ormaa keessa toon jiru gaafa abbaa koo toon biyya ormaa keessa
sarakkatatu walii gadi abbaan kee du'e gaafa naan jedhan wallaahi guyyaa gattaa himimmaa tokkollee cobsu ole otoon wayyaa afuu jechuudha. Otoo wayyaa mukarra dhafuu miicce himimmaan koo qacca. Himimmaan koo ofirra galaasaa jechuudha. Abbaa koof kabajaan hin boonye gattaa'e wallaahi himimmaan ofirra yaasaa wayyaa afaa jechuudha. Dhugaa rabbii du'a biyya ormaa keessatti akkasitti gaafa abbaan kee du'e naan jedhanii jechuudha. Eddeen abbaa dhabee immoo waan hundaa dhabee bakka waan hundaa wallaahi eddee gaafa abbaan koo dhabeeti wanta tokko wanti kasaaraa malee biyya ormaa kana keessa taa'ee waan tokko gammachuu tokko hin argine mamuuna kanaa jechuudha. Yoo abbaan koo jiru waan hundinuu naa guutaadha. Wallaahi waan hundinuu wanti natti hir'atee jiru sa'aatii sanatti dabalachuuf hin tattaafadha malee wanti hundinuu naa guutaa gammachuu ani qabu sa'aatii sanatti wallaahi dastaa ani qabu. Amma immoo gaafa abbaan koo narraatii akkas ta'e waan hundaa dhabee gammachuu dhabee amma waan kanaa takka inuma nyaadha inuma dhugaa malee gammachuun argannee jechuudha. Gaafa abbaa koo dhabuuti. Sa'aatii maaliif isiniin jedhee ani kana hundaa sanitti haasa'aa jiru warra abbaa qabdan abbaa keessan qabadha. Abbaa keessan hin kabadha amma jirtanitti. Halagaan yoo abbaan sinirra jiraate wallaahi laazim ol jedhee isin hin ilaalu. Kabajaa qabdu akka fe'e yoo ta'e gaafa ammoo abbaan sinirra hin jirre kabajaa hin qabdanii. Mucaa kana har'a abbaa koo argadhe jedhee sababa isaatti fuudhee abbaan qalbii miti. Abbaa ofii waggaa 21tti abbaa irraa fagaatee har'a argate jechuun wallaahi alhamdulillah otoo du'anis akkasuma wal dhabuudha jechuudha. Kana keessattuu akkas walirraa fagaatanii har'a wal argatanii gammachuu guddaadha. Nuti akkasuma biyyarraa baanii har'a boru argina too jennu abbaa koo har'a boru otoon argadha jedhu anirraa fagaadhee dhabee jira. Ani abbaa koo waggaa 5 keessatti kaniin abbaa koo dhabee jechuudha. Biyya ormaa kana keessa dhufe yeroo sanatti gammachuu baay'ee qabaa, dastaa baay'ee qabaa. Eddeen dhabeetti immoo gadda baay'ee ammarraa gaddinarraa hin cinne. Kanaaf nama gammachiisa. Namni gizee tokko yaa abbaa jedha. Yoo maqaa abbaa awuu wantoota seenuu deemuma seenu wallaahi asiin anillee boo'icha baqa. Boo'icha hin dadhabaa jechuudha. Hin danda'u gizee namni maqaa abbaa dhawuu jechuudha. Maaliif abbaa koo nan jaalladha. Abbaan koo illee na jaallata. Maal naan jedha otoo rabbiin warra dhiiraa kana dubartii godhee sibicha dhiira naa godheera ta'e maqee kana keessatti silaa maalan si'a rabbii koof akka galata gasha jedha yeroo hunda kana wallaahi laazim otoo ishii warra dhiiraa kana dubartii godhee siin dhiira naa godheera ta'e jedha yeroo hunda abbaan koo jechuudha. Maaliif takka abbaa koo gufachiisee hin beeku. Waanuma hundattuu wallaahi laazim waanuma hundattuuyyuu nan jaalladha innillee na jaallata. Yoo inni xinnoo tokko diida bahee ture maal ta'e jedheen karaarra bahee dhaabadha jechuudha. Wallaahi isa eegiti gadi bahee jechuudha. Roobni akkam roobu kana baatirii qabadhee halkan yoo ta'e inni amma banaa bahee ture wayiin immoo mana namaa deemee yoo ture ta'e baatirii qabadhee mana namaatti isa barbaacha dhaqaa jechuudha gizenni jiru. Kana fakkaataa warra abbaa qabdanii abbaa keessan kunuunfadha. Amma rabbi isinii kenne umurii rabbiin isinii faayiressu warra abbaa qabdanii abbaa jechuun waan hundaa ofiitii. Abbaa jechuun kabajaa ofiitii, ulfina ofiitii. Akkasitti mucaan kun har'a abbaa isaa argannaan hin yaadadhee namni fagaate fayyaa yoo jiraate hinuma dhabu wal argata. Kan du'eetu wal dhaba malee kan jiru waluma argata jechuudha. Sababa kanaatti har'a isinii fide. Wallaahi baay'ee tokko nama gammachiisa. Qalbii miti garuu nama ilaaluuf waggaan 21 jechuun irra akkam mee sinumtuu ilaalaa ka waggaan 21 jechuun irra meeqa? Wallaahi waan guddaadha maqaa rabbicha. Kanaafuu wallaahi baga gammaddee baga rabbiin ittiin abbaa kee wajjiniin ija isaaf ija kee